Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Keessattuu shamarran har'a dhaamsa gabaabduu tokkoo fi gorsa waanuma dhugaa jirturraa isinitti himuu barbaada jechuudha. Hundi keessanuu sheer gochuudhaan shamarran warra kara fuulduraatti siichi biyya Arabaa dhufan warri keessa turtaniifis barumsa akkasii ta'u waa tokko dabarsuun barbaada. Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakkoo mudate kanarratti fala barbaanne barumsa akkasiichi shamarran keenya irraa baratanuuf waan tokko qabadhee dhufeetiin jira. Hundi keessan hoyyuu warri na hordofaa jirtan sheer gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan akka namni bira ga'u laayik gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Obboleettiin keenya kunoo biyya Baareen jedhamu keessatti rakkoo shamarran kanaa yeroo kumaaf kitila dubbataan ture jechuudha. Amma sinuma na qaqqaba rakkoon shamarranii kun takka dubbachuun dhiifne inni har'aa kun garuu baay'ee na gaddisiise. Maaliif akkan itti murteessuun dhabee gadda tokko tiiktookii irratti hin daffaramte maaloo jedhamtee atu haasaamtu argeetan callisaa ture. Har'a garuu gaafa na qaqqabee natti himamu obboleettiin keenya kunoo hamma kan mana Arabaa keessa hojjettu mucaa madaamiitiin hin gudeedamee lakkuu fudhattee amma biyyatti galtee rakkataa jirti jechuudha. Kan natti himame wanti kun maali jedhee amanuu dadhabe lakkuu garaatti qabattee dirqiidhaan hin gudeedame madaamiidhaan yoon dubbadhe kana na godhan jedhee tan callise jettee natti haasofte. Garuu waa tokko sin gaafachuun barbaada. Ijoollee Oromoodhaa warra afaan koo dhageessan dhuguma gurbaan madaamiidhaa dirqiidhaan shamarran gudeeduu hin danda'a akka yaada keessaniif. Angaruu waan akka warri kaan irraa baratanuuf yoo dhuguma dirqiidhaan mucaan madaamiidhaa shamarran kana gudeeduu danda'a ta'e irraa of eegaa jechuufan. Garuu an kanaan dura isinitti maan ture. Yaa shamarran kan keenya galgala gaafa raftanu barri odaa keessanii qollofadhaa. Ijoollee madaamiitti fuula kennitanii wajjin hin taphatinaa. Maaliif biyyi isin jirtanu biyya marfee waraannachuudhaaf otuma suusiinsa isin qabe. Waa jirtu walitti himnaa. Otuma suusiinsa isin qabe jarri waa'ee kiniinaa kana maaloo isinii fidanii akkasitti tartiibaan akkasin hin ulfoofnu biyya namaa jirtu. Yaa shamarran kan keenya. Isin kun otuun odaa isaa qulqulleessuu dhaquu na qabee na gudeedee akka isin itti haasaa jirtu. Na gudeedee akkan itti dubbadhu dhabee madaamiin illee barteetuma calliste. Madaamiin kiyya argiteetti garuu hin calliste. Waa tokko jechuu hin dandeenye otuma beektuu callifte. Kana boodana dhukkubuu jalqabee otuun jedhu ulfa ta'e gaafa ulfi kan koo guddatee jedhu nan gale biyyatti na galchanii jettu. Eessatti galchiti mee eenyurraa ulfoofte mucaan mana xalabaa jirti nama mana xalabaa jiru bakkeedhaa dhufee namni ulfeessine achi keessatti ulfaa'u beekti. An kana hunda isaayyuu waa tokko fudhachuu hin dandeenye. Maaliif gurbaan madaamii irraa jaalalli qabee wajjinii waan akkasii goote yoo ta'e maaliif iyyuu biyya jirtu kana hin yaadanne obboleettii koo na dhageessa yoo ta'e wanti ijoollee kaaniif himuu jedhe akka jarra irraa of eeggatanuuf warri gara fuulduraatti illee waan akkanaa yaadaa jiran. Amma lakkuu kana fuutee galtee biyyatti kan eenyuuti jettaati kan maatiin biyyaa si baafateef kan maatiin sangaa gurgure maal jedhe dhayxee biyya ormaa keessatti ilmoo lakkuu naaf iddee hadhuftuudhaaf osoo hin taane of jijjiirtee nus jijjiirtee gaafa kabajaan waan baateef galmaan gaatte dhuftee kabajaan heerumti siin jedhanii si ergan dhugaa jirtu sitti ma yeroo hunda rakkoo shamarran irra ga'e jedhee dubbachuurra dhugaa walitti himna warri waan akkasii gootanii kaatanii nan daffarame nan gudeedame jettanii sobdanii shamarran warra kaan maqaa balleessitanu jechuudha. Fedhii keetiin iyyuu gurbantala madaamiitii wajjin gurbaa madaamiitii wajjin ciifte akka itti ofirraa baaftu wallaaltee rakkattee lakkuun garaatee si hamnaan fudhattee galte allaqe. Anammoo sitti himna natti himamee rakkoo kana warra natti hime ijoollee ollaa sanaa tokko kanatti lakkuu fudhattee dhufte nan gudeedame jetti jennaan irraa dubbachuu jira. Warri siichi waan akkanaa ijoollee madaamii wajjin isa ta'u jaarsa madaamii dhokatee isinii wajjinii waan akkasii jaalala isin keessa galchuuf birriin isin gowwoomsi waan akkasiin itti yaadu of eegaa biyya jirtan yaadadha. Biyyi isin jirtan Itoophiyaa yookiin biyya keessanii miti. Biyya akka barbaaddanitti dhayxanii qoricha fudhattanii oyoollee isa kan rabbii dhiiftan kan namaatiif kan rabbii haafu kan namaatiif iyyuu akka isin ofirraa tanii gootanu biyya isiniif carraan akkasii kennamuu miti. Salphina guddaa keessa galtee shamarran biyya Arabaa ulfooftee galtee ani maqaa si balleessuu malee bu'aa tokko hin qabu. Wanti irraa fayyadamtu tokko hin jiru barra.
yoon bosuusiin si maraachee haddii kana danda'ee hin taa'u warra akkana godhu kun warra biyyatti baree bahe malee shamarran miskiinni kaayyoodhaa biyyaa baate takka waan akkasii irraan dhagawan warra ulfaa jiru hundinuu in gudeedamte naan jetta taanaan sin dhagahu kana booda shamarran gudeedamte akkana taate dirqiidhaan mucaan madaamii qabe jaarsi madaamii qabe shamarran dhugaa jirtu sitti immoo shamarran tokko yoo akkam ta'e giddiidhaan miila sii akkana banee namni keessa intini godhe shamarran tokko gochuu danda'u hin jiru soba yoo siin fedhiisiitiin akkanatti bantee jala qabdeen ala sanuu shamarran giddiidhaan qabdee akkana gootee gudeedda soba hin iyyitu mana madaamii keessa jirtu soba akkasiitiin shamarran warra kaan maqaan xureessin siin jedha obboleettii koo warra kaan barumsaa ta'uufan wanti kun shamarran keenya kana booda warra waan akkasiitiin maalin ta'e ni dhufanii haasa'anuu fi warra akkana biyya arabaa keessatti akkana ta'e dhukkeen isin irraa kaasa of eegaa maqaa keenyaaf isin tolu isiniif isin fayyadu amma abbaan ijoollee lakkuu sanaa eenyu jettee fudhattee galtee dhantalli eenyu inni jettee fudhattee galte biyyatti heerumee jennaan maal na godhe jechuudha moo nikaadhaan hin dahee jechuuf moo heeruman naqe jettee maatiitti muudhaaf iyyuu galtee ilmoo lakkuu lama fudhattee galtee deessee sanuu immoo otuun odaa mucaa madaamii dhaqee qulqulleessu achi keessatti naqabe callifte afteef kaachumaan yenee bakti angizee tokko tokko sukkaaran naqabaan ergasiillee dhugaadha warra eddee ciisanutti akkasiin otuu siin eddeen ciisutti yookiin dhufee naqabee anaa rafaa jiru yookiin duraanii rakkoon tokko tokko jira kan bishaanii wajjiniin kiniina raffisu itti kennanii kaa'anii otuu siin of hin beekin gudeedanu waan adda addaa kan godhanu baay'een jira inni kun odaa gurbaa otuun qulqulleessu dhufeetiyyo naqabe dhufeesi qabee baali ummanni soba sobun jedhee man soba kun iddii ati iyyuu hakkam ta'e odaa madaamii keessatti odaa isaa keessatti gaafanni si qabee barreessitti cufu yoo ati kennuu diddeetuma waan barbaade godhu ilaa akkanatti miiluma kee walirra keessa teesse maal si godhame dhufee utaalee sirriitti dhiidhe si cicciree addii kana godhee si gudeede no ati fedhii qabda taanaan wanti kunaan dhugaa jirtu sitti immoo warri waan akkasii gochuudhaaf amma dhuftanii nan gudeedame jettanii immoo soba nutti sobuu barbaaddan likkii keessan isinitti makana booda dhugaa keessa wal dhoksuun hin ta'u of eegaa biyya waan baataniif hojjedhaa waan baataniif yaadadhaa shamarran kaan hundi maqaan bada gaafasin ilmoo lama lakkuu fudhatanii galtan shamarran gaggaariin takkaa waan akkasii yaadni shamarran gaariin kaayyoo qabdu baay'ee jirti waan ta'eedhaaf kanaafuu of eeggannoos hin barbaachisa wal haa kabajnu wal kabajuu yoo ta'e malee namatti hin tolu kanuma isiniin jedha warra didee natti fidaa likkiin galchan tokkoon si'a kana booda ulfaa'eera jettee dhuftee natti haasofte likkiin isin galcha galatoomaa sheer laayif gochuudhaan warra siichi waan akkanaa yaadaa biraan naagaa galatoomaa